fudhannaa jiiti ani isaaniif ammas jara achitti hafesanis lubbuu baasan eegee yoo ammoo gartee ka jara saniiti jara kanaaf rifatu taate jaartii biyyaa fi ilmoo tiyya gara masrii tokko noofin ijoollee tiiftu banaa deebisi gatsee gabbisee miyyoo duuta jechuudha amasin jedhe kun lubbuu lubbuun jiraate hin beekne ammoo akamaan keessatti birriin hin jirtu birriin qabu kuma isin jedhe inshallah yoo maalleen sanaa dhuftaate rabbii godhee gartee waan sanaaf taate jaafan hin geessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya kan nagaa keessanii fayyadaa jirtanii ijoolleen akkuma dhengada isinii kaleessa isinii keessan ijoolleen haalli isaan keessa jiran haala ulfaataadha nama yaachisu ani ammaan tana kalaas ijoollee bakka jirtu majlisa kanarraa asumarratti namni wallahi waan ijoollee akka waan tana dubbadhu ijoollee asii guuree achi tachaare bakka dhukkeelee mana san keessa geesse achi lafa facaasen bakka duraan dhengada kaayisanii geesse bakka dhengada agartanii bakka dhengada itti waliin azabuu ture san geesse isaan hundaa achi warra jibse mana keessa irraa baase saniifu tiraan deemu deemu yoo namni faan fakkeenyaaf namni faa dhufe jee shakkee ijoollee irraa baase achi geesse ulaatti qollofee ijoolleen haalli isaan keessa yaachisaa iddoo kana rifachiisa ammoo ani viidiyoon isin agarsiisuu hin danda'u himkini viidiyoon isin qunnamsiisuu hin danda'u ta'a madri wallahi maalifi garuu ammoo kaameraa ala kaayee suuta haala irraa isin infosisa hoggaan bira dhaqu faana turaamee kutakka haala isaan keessa irra isin agarsiisuu barbaade saniifuu daawwattoota keenya ani haalli keessa jiru kun ammallee dubbiin jabaatte dubbiin adda addaa jabaattee jirti ammaan tana gurbaan doolaara maallaqa akkuma dhengatti jedhe maallaqa jedhetti deebisaa tokko naaf ka deebisee illee hin agarran viidiyoo onlaayinii seenee viidiyoo gadhiisee jaljechu jira namaatu qofna godhu jira gama bilbilee waan ta'eef isin galee tanaafu hanga dhuma sagantaa keenya nafaan turaadha jara isin immoo deebisaa nan qabu deebisaa tokko dhaggeeffadha jaartii biyya bakkeertu naan baaftu taanaan ijoolleen haaluma kanaa yoo du'uu baatanillee gartee lubbuun keessa jiraatte illee haaluma kanaan kutan ani keessa hin jiru maal salaama nageetti kottan afaan adeema. daawwattoota hordoftoota keenya kun akkuma argaa jirtan ijoolleen haaluma kana keessa jirti erga kaleetii erga guyyaa saniitii erga guyyaa dheengaddaati haalli isaan keessa jiran haala kana erga guyyaa dheengaddaarraa guyyaa sila akkana godherraa kaasee ila guyyaa irratti ijoolleen tun haalli isaan keessa jiran hedduu tokko nama yaachisa hedduu tokko nama rifachiisa wallahi gara nama nyaatanii bas ani dura akkana hin jenne ani isaan garaa na nyaachurra namni garaa na nyaatu jaartii tiyyaa fi ilmootiyya isaan kun hundi irraan dalagu dubartiin ijjeetiin dura yaaduu fi qe'ee erga isaan najjeessuuf akkas yaadanii lammaffaratti jaartii biyya akkana isaan harka keessaa qaban erga nan gadhiisuu qe'eetti isaan tahee namni isaan haaluma kanaan jiranii wanni godhu hin jiru amma asirratti waan takkaan isin himuu barbaada wanni isin himuu barbaada asirratti namichi doolaara naan jechaa jira maallaqa ani amma silaa isaan kan akka dhiiseetiin deemee yookaan bakka jiru tanarraa deemee isaan san barbaaduudhaaf yaalii godhuu fedha barbaade jaartii biyyaadha asirraa deemeetiin isaan barbaaduudhaaf yaalii godhe karaa danfaa biyya adan karaa deemuu barbaade birrii wayii dhabee khalaas maallanis amma waan isarraa ka'ee jechumaan dhaqee barbaadu sanuu dhabeetiin isaanuma kana azabee isaanuma karaa kana cinqee yookaan jedheetiin dura filadhee filannoon tijalleen naaf hin mijjooynee naaf harkannee naaf ittiin yaadamne akkanaan itti yaade san naaf hin taane isaan san eega akkana godheen booda yoo namni na dhufee mana kiyyisan mana kaan san keessa dhufee namni kaa mana qullarra beekadhu mana ati keessa jirtu seena ijoolleen tura akkana taa'u jirtu namni na tolu seena ijoollee akkam gootu jirta faanaan jedhani amma galee warri dhagee yookaan namoota namni na dhufaa namni meeqa guyyaa meeqa nama alaana dhufaa jiru amma isa dhadhaame jedhanii namni as keessa yeroo dheena seenaa jira saniin nama sanii jechaan fuudhees dabarsee nama dhokoisee nama na dhufaa jira sanii fi nama na dhufee kana namni kun yoo arkee gabbee nama na yaamaa haala saniif namni kun yoo na dhufee na arku taate nama na yaama jechuun ijoollee tanas dabarsee keessumaa wayita jiru dhufaa keessumaa sanillee kaameraa irraa waraabuun barbaanne maaliif namni kun yoo viidiyoo na waraabu arkan ammaan tana ijoollee sana azabuu jirtaan jedhanii ijoollee deemte jedhaan shawwata jara haga isaan irraa si baanii nama na dhufu jira jechuuf isin jechuu barbaade arrumaa'u tamaam akkasumatti ammallee wanni isin jechuu barbaadu takka tokkoffaratti lammaffaratti ani amma haalli kee wanni godhu jiru akkuma isin jettan inna konko takanyaatiin dubbachuu danda'u inna wanni takka afaan na jeen sinigale liqii Osman gabbeera kana liqii guru arabara liqii guru liqii yoo xiqqaate maallaqa biyya tana doolaara yoo deemne doolaara dhibba geesse amma maallaqa naan dhufne liqii namaata timataan qorte amma jarrummaan isin akka nuti de ammas booda waan nyaadhuu hin beekun wanni nyaadhuu hin beekun ammas booda sinigale uumaan furadhee gartee nyaadhee silaa rasiite sanii naqadhee intarneetuma kana daataa kana hubanee
viidiyoo qilleensarratti isin gadhiisuun dhabee jira. Maallaqa taatu maallaqni yuutuubii kan duraan yuutuubii irraa naa dhufus dhaabee jira. Abbaan fedhii ni beeka kana yuutuubaroonni Yaman keessa jiru rakkoo jira maallaqa ji'a meeqaan fudhanne achi taa'u jira san ammoo dadhabee jira waan ta'eef ammaan tana rakkoo adda addaa keessa jira saniif rabbii keessa nu baasu ani waan ijoon beeku ammaan tana aduun tunis guyyaadha makka ala gargaartanii guyyaadha irraa tamaam aduu guyyaa isin waraabaa jira Yasmiin faan ammoo viidiyoo erga viidiyoo sanaa ergan booda wanni wayii takkaa hin dhufne viidiyoolee bahara gubbaa jiran san malee naan dhufne waa takka akkuma gurbaan baara masri gubbaa jiranii naan jedhe gurbaan dhamaan arba gadii kun baara masri gubbaa jiranii malee baara sanarra jiranii dallaalanii beekaa doolaara 5,000 fedhaa jechuu jira. Ana mata doolaara 5,000 sun taane anummaan kunuu silaa ammaa tana isa san qabsiisuuf yaalii godhe isaan san qabsiisa jedhee asumaan isinii malaa dhaggeeffadha isaan isa arganii viidiyoo fedhaa dhiisanii. Garuu immoo galatooma harkattanii jirtan itti najjaatanii jirtan anaa maallaqa harkaan qabne harkattanii osoo maallaqa harkaan qabaa deekaan isin qabsiisuu ni beektanii maallaqa waan harkaan qabne isin qabsiisuu hin danda'u waan ta'eef saniifuu waan nama makiinaanuu qoree isin biraan dhufu waan qabneef ni beekta wantanaaf kana godhatanii saniifuu humaa rakkoon qabu isin galatoomaadha waan hin juumbee qoonii warri amantuu fi warri gartee ammaan tana isaan kana damma isifaa yaalii jettanii yaalii godhatan yoo na wajjin damma isifaaf yaaltan baay'ee gaariidha qotta damma isoliin damma isinee yaalii gooname minyoot 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 miyyoo minyoot minyoot gaadise 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 miyyoo gaadise indagaan kura kubartan gaadise minyoot gaadise miyyoo jaran Orang kemana guys? Kutani jiran, mungkin kalau punjiratan itu punjirat cusani. Korang mau namanya aktasan itu nabding kapaman tanen itu ne. Menteri karaban di rumah diga kaisar kisah mau mal kode. Bas amma aku malah lagi sundan tu, malah kan aku mangkei sungkap. Aku mangkei sih malah kan agak pada wanita dan agak pada ini nyokkan kode. Malah mandi berak karaban bas. Sanifu mas malah kan aku mangkei sungkap. Mau sila nama lihat tiama, namun sini sini luar kem, pakainya malah kan itu kan aku mangkei sungkapan. Pakai malah kan aku mangkei su. Isan aku malah kan aku mangkei surga tapi aduan ini sumati. Hakai sahabat tu lubun, ani biri ni sana agama gay suani kamne alubun tu ani, kai cinjuran tanah lagi sini, karena cinjur berapa, mana ini, ani durani, yon kerja duraya yado fi ture, du yade fi du takar kadef, tamam, du takar kadef, ani amma yero tanati, wani na berbaju, akli semua na berbaju, yal, umna na berbaju, toko jara, tamam, amalle halam sani semua fajidamu kapan, yo semua fajidame, kai saimba. Yo semua fayyadam ne kayak sambau. Sini kele, yero tanati humnam fayyadam. Wantu tak ada, enggak ada dapat dosa minami. Warna kayak sanu dongkoran udah. Aisyah nusa dongkoran aja nih, anu dongkoran lagi. Dongkoran, ifa mana aku dah malah deh. Dongkoran singkap. Mari bi, dongkoran kuda lagi. Amma mo halin yang kayak segitu, hadal fat ada. Sini kele, halin amma yero amma kisah tergamu itu kalfata, itu kalfata. Doain ukur ada, anu maaf doain ukur anak fana jawab ada. Me ukur gimana kamu sih rekes tu ya? Kamera anu mudi.
Akkuma bira taagaa wanni godhuun qaboonis wanni godhuun jiru par bilbila wayii yoo na dhufe jedhee eegaa ture. Qaama qalbiin eegaa jira. Ani amma haalli an keessa jiru baay'ee takka ulfaataadha akkuma isin dura isin geessani du'aayi naa godhaadha du'aayiidhaan farna dhaabbadhaadha jarri immoo jarattiin akkuma argaa jirtan haalli isaan keessa jiran baay'ee takka ulfaataa baay'ee takka nama rakkisa baay'ee takka rakkisa ani amma yeroon haalli nama keessa yeroon amma keessa jiru tanatti maaliif yeroon isaaniif rifadhu keessa jiru yeroon isaan kanaaf yaadu keessa jiru yeroo maatii xiyyaaf yaadu keessa jira malee isaan kanaaf yaadu hin qabuun sinigaleemi isaan kanaaf yaadu maatii qabuun isaan kanaaf yaadu yoon jedhe tabiraati isaaniif yaadu inuma hin qabuun sinigale inuma isaanii yaadu hin qabuun yoon isaaniif yaade tabiraati sinigale ammas yoo tuqishita maka ijoollee kun ajjeesuuf yaadii godhan ni beektan yoo tuqishita maka garuu immoo isaan haadhi isaan keessa jiran akkuma dhengatti qoqqolloo fetan sana hin to'in irra kaaraba qofaan itti godhe jarri kun lubbuun kee jiraate hin beekne ammoo akamaan keessatti birriin hin jirtu birriin qabu akkuma isin jedhe inshallah yoo maalleen sana dhuftaate rabbii godhee gartee waan sanaaf dhuftaate jaa kan hin geessa rakkoonis hammachi gabbaane hedduu kolfaataadha inshallah waan hundaaf fayyaduma wanni godhuun jiru amma immoo sila kaaraba lammata deebisee faa gartee akka isaan lubbuun jiran faallaadha jedheetiin ka'e daranuu miidhaman jedheetiin dhiise haakumaan geesses jarri gaanii beeta biyya tana keessa biyyittii takka seeraan bulti wallahi hin beeku waan hin juus hin beeku yeroo kanatti wallahi hin beeku wahuma kana waan kanaan haasaa waan kanaan jaa addan beeku yeroo amma keessa jiru kanatti sinigale waan hin keessa jiruu fi waan hin dubbadhuu fi waan hin dhiisuu takka addan beeku sinigale minyot gadse jaran ummat gadse gadse miyyo duudan jechuu mesin hayya dan takas buttani seranta laguti kala tahu terus kan jadi kepadaan di sini mah kala sama ama botas kala seperti yo pernah di sini mah yo kau di sini dia mah yo kau di sini bakal asyik di sini berarti mah segala ya kisan halah kanan tan wani gue juru di sini berapa kan sini gale di sini berapa kan wani gue juru serta lagi sini minyot 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 mata akana wanjete na fakata dura yumkin ajida ana to kosa kota tensai wanim jumbe pemantana seni futa utro utro kenya wanta kan sira trabadu wal gargarsi sinagar gartan akan nagar gartan pada gargarsi duai na goda anto ma berbada ya ma berata kan berbadu isina raju kiya amo jarti dia fi ilmo dia le kana bas o karabin garte bakasan jira sani gammachura naga bakkat radi man sangayan na goda da masri wonumman isi masri berbadu sumal masri mal go bagi bakatumma di dente bakatumma takami galu jadi sih ani wani number badu pakainya biaya tanah kayak saya ombe gara biaya tiga galu rabi ali kapan asir rabana gara biaya tiga tinggal gue di kapan sini kale asir rabi gara biaya berat hari bela mafa biaya berat hari umbar badu sini kale namni isi hari bakara biaya berat ofu jurusanis jole asih dumte jole sih nabrak dumte tanah aja jadi ya jole sih nabrak dumte tanah aja jadi ani isani kamas gara kita pesan lubu bahasa reke yo ammo gartee ka jara sanii jara kana flipatu taate jaarti biyyaa fi ilmoo tiyya gara masriita konoofini ijoollee diibdu banaa deebisi kartak yoo dandeesse karaa Itoophiyaa adeemanii yookaan ammoo gara biyya diibdu baa deebanii isin galeemi kana jechuu barbaada laannoo karaa biraa takka akka deeman hin barbaadu karaa biraa takka biyya baqatummaa kan hin jiraadhee nu jaal baqanne biyya takka ku jiraatee ammas biyya biratti baqatummaa ilmoo tiyyaa wajjin ilmoo tiyyaa mitata carraan hin jiraadhe ilmoo jiraachisuu hin barbaadu carraa itti jiraate ilmoo tiyya akka jiraatu hin barbaadu isin galee carraan jiraate keessa ilmoo diinuma jiraachuu qabdu. Sinigalemi carraan jiraate ilmoo diin jiraatu. Carraan kiyya ilmoo tiyya. Wanni rakkadee biyya fedhe cabee kufee ka'uuf ilmoo diisuu akka rakkoo keessa baatu malee akka ilmoo tiyya taarifa deemtuufi miti. Sigalee
Yaasimiin taatus abbaa fedhe taatus yoo wanni kun gartee Yaasimiin fedhe naan deemtee fi dallaalli qabee fi karaa masiriitiin deema yookaan dallaalli kun lakkii masirii maallaqaa jira waan adda addaa fa'aa dallaalli akka biyyaa rubaa sirriitti waan adda addaatti dheeyisee karaa masirii oofuu barbaadeellee obboleessa kiyya piliis si arguu jira waan ta'eef ijoollee duuba deebisuudhaaf yaalii godhi malee duuba chinoofin lausoma yoo dhugaan ilmoo garaa kan dhaltu taate anammaa siima yoo kan dhugaan kan ilmoo garaa dhaltu taate siimeemi ni dhageessi jedhi yaada yookaan immoo ijoolleen tun haaluma kanaan tortorti haaluma kanaan asitti ajaan haaluma kanaan asitti badan anammoo mana kana keessa dhiisanii baafadha sigaleemi guyyaa kanatti fudhattu shi Itoophiyaa rakkoo ammas yoo gartee dubbii ka jabaatu taate sigale ammoo garuu ijoollee ilmoo xiyyaa biyyaatti harka keessanii dhiisee deemuu hin barbaanne tamam waan ta'eef isaan san piliis akka wanna qunnamsiiftu ammallee irra deebi'ee akkuma eegatte viidiyoo kana dhumarratti siiduu sitti madda ta'u tura keenya laabbadhee jira haasawuu danda'u qoonqoo nyaanne qoonqoo garaa kasan hin jirtu osoo haasawuuti haasawuun qaqqanaa jajjaa saniifuu dubbiin danda'u nageetti